Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi maamiltoota chaanaalii isaa Ibraahiim baga deemanii wal agarree nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtanitti isin haa qabu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isiniin jedha har'allee viidiyoo baay'ee bareedduu gabaabduu takka isiniif qabadee dhiyaadhaa jira jechuudha. Viidiyoo tana keessatti haala zuumii itti banachuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Faayidaa zuumii hedduun keessanii beektan jechuudha. Zuumiin kun waan baay'ee akkaawuntii baay'ee sekuurtee baay'ee cimaa kan namoonni barnoota adda addaa irratti baratanidha jechuudha. Namoota hanga 500 yeroo tokkotti barumsa iddoo tokkotti kan ittiin baratan jechuudha. Appilikeeshinii kana isin beeksisaa namoonni chaanala qofaarra taatan sabiskiraayib godhaa isiniin jedha. Egaa sabiskiraayib gootanii mallattoo ringii mallattoo bilbilaa sanarra kaayachuudhaan jechuudha. All notification jedhaati barnoonni chaanala kan koora darbu hundi akka isin dhaqqabu isin affeereera jechuudha. Kanaaf amma kallattumaan gara barnootaatti dabarra. Hayyee zuumii banachuudhaaf calqaba wanni nu barbaachisu appilikeeshinii zuumii sana qabaachuu qabna. Isa san pileestoorii irraa ni buufanna jechuudha. Pileestoorii keenya ni banna. Iddoo kanatti sarchi goona jechuudha. Zuum jennee sarchi goona. Zuum jennee sarchi yoo goonu nuuf fida jechuudha. Kunoo zuumii san naaf baneera jechuudha. Akkuma asirratti argitan kunoo zuumii aayikaniin isaa kana fakkaata. Namoota miiliyoona 500tu fayyadama. Kunoo as biratti akkuma argitan jechuudha. Zuumii kana namoota miiliyoona 500 fayyadama jechuudha. Baay'ee daawunloodii namoonni miiliyoona 500 daawunlood godhaniiru. Isa san ni buufattu jechuudha. Ani kun waan qabuuf oopin godha jechuudha. Isin daawunlood godhattanii amma naaf bana jechuudha. Haala kanaan naaf bana. Haala amma argitan kanaan achi booda gara jalaa kanatti jechuudha. Saayin app ka jedhu kunoo as biratti gara gadii kanatti naaf fidee jira. Isa kana saayin app kana yeroo tokko kilik godhee ni bana. Argitan haala amma as biratti argitan kanaan naaf fide jechuudha. Sana booda guyyoota ni filadha. As keessatti ji'a guyyaa fi bara dhalootaa na gaafata jechuudha. Kuni faayidaan isaadha. Akkuma as biratti argitan for verification please confirm your date of birth jedha. Guyyaa dhaloota kan kee verify gochuudhaaf guuttadhu jedha. Achi booda isa kana kilik ni godha jechuudha. Haala kanaan naaf fida guyyoota 8 godha jechuudha. Guyyaan as biratti guuttadha fakkeenyaatiif jechuudha. As biratti mee pilaasaa godhu, as biratti deesembarii pilaasaa godhu, isa kana garuu ni hir'isa jechuudha. Yoo xiqqaate waggaa 20 ol ta'uu qaba jechuudha umriin kan koo. Mee 1998 godha jechuudha. Haala amma argitan kanaan achi booda seet godha jechuudha. Iddoo kana tuqee connect naaf godhaa jira kun amma. Kana booda haala amma argitan kanaan as biratti naaf fide jechuudha. Waan amma as biratti argitan kanneen naaf fidee jira. Amma maal godhaa imeelii ni guuta jechuudha. Imeelii kan koo as biratti guuta. Imeelii keessan jechuudha ka bilbila keessanii as biratti guuttanii. Kunoo imeelii bilbila kan koo guutee jira jechuudha. Achi booda maqaa kan koo as biratti guuta. Sana booda maqaa abbaa kootii as biratti guuta jechuudha. Kunoo maqaa kan koo kan kootii fi kan abbaa koos guuteera jechuudha. Achi booda saayin app ka jedhu kana kilik godha jechuudha. Kunoo isa kana. Sana booda saayin app naaf godhaa jira jechuudha. Amma akkuma argitan kana haala kanaan naaf fida. Amma wanti asitti argitan kun activation email sent jedha. Imeelii kana activate naaf gochuudhaaf imeelii kan koo keessatti ergaan naaf ergameera jechuudha. Check your email jedha kunoo as biratti akkuma argitan kana. Check your email jedha inni kun isa kana imeelii kan kee bira deemii guuti jedhaa jira jechuudha. Kanaafuu imeelii kan koo ni bana jechuudha amma. Imeela kan koo kana yeroo tokko kilik godhee ni bana jechuudha amma. Yoo banu ergaan as keessatti naaf ergama jechuudha. Kunoo as biratti ergaan akkuma argitan kunoo zoom ka jedhu kunoo as biratti naa dhufeera. Isa san kilik godhee ni bana jechuudha. Hogga banu haala amma argitan kanaan as biratti naaf fidee jira jechuudha. Isa kana kunoo imeelii kan koo keessatti naaf fidee jira. Kanaafuu saayiniin godhii verify siif tahee ka jira ka jedhu naaf dhufeera. Achi booda active account ka jedhu kunoo as biratti naaf dhufe jechuudha. As biratti active account ka jedhu jira. Isa san kilik ni godha jechuudha.
lamaan kana keessaa waan amma asitti argitan kana yookaan liinkii kana tuqee kiliik godhee banadhaa yookaan immoo aktiiv akkaawuntii kan jedhu kanaan lamaan isaa keessaa tokko filadhee aktiiv godhadha jechuudha. Kanaafuu ani isuma jalqabaa kanaan aktiiv godhadha isa kanaan jechuudha. Aktiiv akkaawuntii kan jedhu kanaan tuqa yeroo tokko. Achi booda gara kiroomii na fudhata yookiin immoo gara intarneeta biraa na fudhata jechuudha. Kiroomii kan koo yeroo tokko kiliik godhee ni bana. Amma aktiiv naaf gochuuf deemaa jira jechuudha. Akkuma argitan kunoo gubbaa kanarratti naaf banaa jira. Hayyeen kunoo gaafa liinkii san tuqu yookaan aktiiv ka jedhu isaa aktiveet ka jedhu san gaafa tuqu haala amma argitan kanaan zuumii kana naa fida jechuudha. Achi booda as biratti foormiiwwan guutaman jiru. Maqaan kan koo jira, maqaan abbaa kooti jira, akkasuma paaswoordii jira. Achi booda konfirmi kan jedhu jira. Isaan kanneen as biratti ni guuta jechuudha. Amma jalqaba irratti maqaa kan koo as biratti guutamee jira kunoo akkuma argitan. Achi booda paaswoordii guutinaan jedhaa jira kunoo iddoo lamaan kanatti paaswoordii guuta. Iddoo kanaa fi iddoo kanatti paaswoordii wal fakkaatanii guuta. Mee paaswoordii koo haa guutu. Hayyeen kunoo paaswoordii kan koo lachuu guutee jira jechuudha. Amma akkuma argitanitti achi booda kunoo mallattoo tana na filachiisaa. Mallattoo ishee tuqaa tana kiliik godhee ni bana jechuudha. Umriin kan kee waggaa 18 akkasuma achi gadii fi achi ol ta'uusaa adda kan baasudha jechuudha. Isii san kiliik ni godhee eeyyama ni kennaaf jechuudha. Achi booda kunoo amma erga paaswoordii kana guutee gara gadii kana akkana gadi deema. Mallattoon tuqaan tunyi kunoo mallattoo booksiin tun jirti jechuudha. Booksii tana hin guuttanii jechuu bira dabartanii achi booda gara gadii kana gadi siqxanii akkana gad deemtan jechuudha. Akkana gadi yoo dhuftan kontiinuu ta'etu kunoo as bira jirti jechuudha. Ishee kontiinuu tana kiliik gootanii bantu jechuudha erga paaswoordii guuttanii jechuudha. Kontiinuu tana yoo tuqxan kallattiin isin fida jechuudha. Kunoo kontiinuuf naaf godhaara itti naaf fufaa jira jechuudha. Garuu paaswoordii keessa yoo guuttan dirqama qubeen guddaan keessa jiraachuu qaba jechuudha. Qubeen calqabaa guddaa ta'uu qaba yoo xiqqaate achi booda lakkoofsas itti dabaltu jechuudha. Isa baay'ee cimaa ta'een banattu jechuudha. Amma naaf banaa jira jechuudha zuumii. Sana booda imeelii keessan as biratti ni galchitu jechuudha. Imeela keessan as biratti yoo barbaaddan ni guuttu, yoo barbaaddan bira dabartu jechuudha. Achi booda gara gadii kana akkana yoo gadi dhuftan kunoo as biratti mallattoo kan isinii fida jechuudha. Amroo nootiroo eeroobot ka jedhu kana kiliik ni gootanii ni filattu jechuudha isa kana. Achi booda naanna'ee isinii fida. Inni kun mallattoolee adda addaa isinii fiduu danda'a. Mallattoo baayiskilii, mallattoolee adda addaa isinii fida. Sana booda isin waan wal fakkaataa raayit gootanii bira dabartu yookaan immoo skip this step ka jedhu filattanii bira dabartu jechuudha. Kunoo raayit naaf godhee jira jechuudha. Akkuma as biratti argitan raayit naaf godhee, garuu yoo raayit illee isiniin goone as biratti isa skip jedhu kana tuqxanii bira darbuu dandeessu jechuudha isin. Amma bira dabarra jechuudha. Skip godha. Amma bakki murteessaan bakka kanaa jechuudha. Bakka kana sirriitti hubachuu qabdan. Bakki kun bakka liinkii keessaniiti. Liinkii kana namaaf ergitanii zuumii keessanitti akka namni dabalamu. Liinkiin isa keessan isa kana kunoo yeroo kamuu kooppii godhachuu qabdu jechuudha liinkii kana. Liinkii kana namaaf ni ergitu. Nama akkaawuntii zuumii qabu jechuudha. Akkaawuntii kana kiliik godha namichi. Namni sun kiliik godha. Achi booda gaafa kiliik godhu gara zuumii keessaniitti namichi isin waliin hirmaata jechuudha. Garee keessatti barumsa adda addaa isin waliin fudhata jechuudha. Isa kana kooppii ni godhattu jechuudha. Yeroo kamuu isa kana kooppii godhattanii namaaf ergitu jechuudha. Kunoo kooppii naaf tahee jira jechuudha. Amma namaaf erga jechuudha. Nama zuumii qabuuf waasappii irra ta'uu danda'a, teelegiraam irratti ta'uu danda'a, feesbuukaan ta'uu danda'a. Nama sanaaf ni ergaa jechuudha. Nama barbaadu sanaaf. Achi booda namichaaf gaafa ergu namichi liinkii ni tuqaa. Liinkii sanaan seenee natti dabalamaa na wajjin fayyadamaa jechuudha. Namoota hedduu namoota kuma hedduun lakkaa'amu yeroo tokkotti barumsi darbaa fi jechuudha. Sana booda egaa as geennee amma maal goona kunoo iddoo kanatti iddoo gootuu maay akkaawuntii jedhu kana yeroo tokko kiliik goonee ni banna. Gara akkaawuntii keenyaatiin nu fida jechuudha inni kuni.
Kunoo akkuma as biratti argitan zuumiin kan koo kunoo isaa Ibraahim jedhee naaf banameera jechuudha. Yoo barbaade maqaa kana jijjiirachuu ni danda'a as biratti edit godhe jechuudha. Amma immoo akkana yoo gadi siiqxan lakkoofsa bilbilaa guuttadha kan jedhu jira as biratti yoo barbaadan guuttattu as biratti jechuudha. Achi booda maqaa barnoota ittiin barattanii san jijjiirtuu barbaadan kunoo Ingilish kan jedhu kunoo as biraadha isin kan feetan irra kaawwattu jechuudha. Achi booda akkana gara gadi yoo dhuftan personal meeting guide kan jedhu jira. ID'n keessan yeroo kamuu isa kana jechuudha. Isa kana koppii godhatanii linkii kana namaaf ergitanii isa saniin namni join isin waliin joinii godhaa jechuudha. Kunoo as biratti immoo wanni baay'een imeeliin ani ittiin banadhe kunoo as bira jira. Kunoo as bira jira jechuudha. Sign in gochuuf akkan kanaan sign in godhaa. Waan baay'ee as keessatti jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf as keessaa baanee gara appilikeeshiniitti haa deemnu. Appilikeeshinii haa bannu. Zuumii kana ni banna jechuudha yeroo tokko. Yoo bannu haala kanaan nuu fida. Achi booda calqaba sign up jennee amma sign in kan jedhu iddoo kana jira. Sarara gara xiyyaana isin agarsiise kana jira jechuudha. Ani waan crop godhee fi viidiyoo kana sign in kan jedhu kana tuqna jechuudha yeroo tokko. Haala kanaan nuu fida. Haala gubbaa irratti argitan kanaan nuu fida jechuudha. Imeelii fi paaswordii keenya kan duraa sanas bira galchina jechuudha amma as biratti. Achi booda sign in kan jedhu kana ni tuqna jechuudha. Sign in kana sign in nuuf godha jechuudha amma. Achi booda kunoo miitingii kan jedhu kana miitingii haaraa tuqxanii banuu dandeessanii ID keessan as biratti guuttattan jechuudha. Akkaawuntii baay'ee ajaa'ibsiisaadha. Achi booda ni eegaltu jechuudha miitii kana yoo barbaadan amma duubatti deebitanii iskoojiil gootanii sagantaa itti qabdanii akka namoonni seenaniif linkii keessan erguu fi dandeessanii. Fakkeenyaaf amma yoo seentan isin sa'aatii fakkeenyaaf galgala sa'a lamatti yoo barbaadan iskeejuul gootanii sa'a asitti ni guuttu jechuudha. Achi booda immoo namoota miit godhaaran kan biroo jooyin gochuu barbaadan iddoo kana tuqxanii fayyadamtu jechuudha. Haala kanaan baay'ee dinqisiisaadha wanni kun itti fayyadamaa isiniin jedha. Kana wanni isiniin jedhu jechuudha. Wanni isiniin galle jiraate koomentii naaf barreessaadha. Teelegiraamni kan koo jira, iimeeliin kan koo jira, feesbuukni kan koo jira. Karaa saniin gaafii na gaafachuu ni dandeessa isiniin jedha. Description box keessatti immoo ibsa isaa isiniif kenna jechuudha. Kanumaan xumuraa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.